Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe barnoota kutaa salgaffaa maatimaatiksii yuunit 1 kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe yuunit 1 jalaa immoo saayimeetirik difference of two set kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhe isa waliin laalla jechuudha. Osoo gara barnoota keenyaatti seeniin warreen chaanaalii kanaaf haarawaa taatan akka sabiskiraayib gootan, warreen maatii taatanii jirtan immoo viidiyoo kana osoo hin jammariin dura laayik akka gootan akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer akka gootan asumaan kabajaan isin gaafadha. Gara barnoota keenyatti deemna jechuudha. Saayimeetirik difference definition 1.11 jechuudha. Saayimeetirik difference kan jedhu waliin laalla jechuudha. Innis maal jedha? Saayimeetirik difference definition isaa for two sets A and B, the symmetric difference between these two sets is denoted by A symmetric difference and defined as A symmetric difference. Kana jechuun kan faana wal qixaadha. Symmetric difference sasirratti argitan kana faana wal qixa jechuudha. A symmetric difference maaliin bakka bu'a jechuudha? Mallattoo rog-sadee kanaan bakka bu'a jechuudha. A symmetric difference B jechuun si kana jechuun A symmetric difference jennee dubbifna. A symmetric difference B jechuun maal faana wal qixaadha? A minus B union B minus A faana wal qixaadha. Yookiin immoo kan faana wal qixaadha A union B minus A intersection B faana wal qixaadha. A symmetric difference B jechuun A symmetric difference B jechuun maal faana wal qixaadha? Akka hin daganne definitionii kana jechuudha. Definitioniin baay'ee waan murteessaa ta'eef jechuudha. A symmetric difference B jechuun maal faana wal qixaadha? A minus B union B minus A faana wal qixaadha. Yookiin immoo maaliin barreessuu dandeenya? Isuma kana kan faanas wal qixaadha jechuudha. Isa kana faanas wal qixa jechuudha. Innis maalini? A union B minus A intersection B faana wal qixaadha jechuudha. Eenyu? A symmetric difference B isaan kana faana wal qixa jechuudha. Warreen lamaan asitti barreeffaman kana faana jechuudha. Using Venn diagram, the shaded party represented. Amma egaa Venn diagram yeroo fayyadamnu A symmetric difference B kana maaliin fayyadamna? Shaded region yeroo fayyadamnu kana bakka bu'a jechuudha. Isa kana isa ittiin amma isiniif maree kana bakka bu'a jechuudha. Represent inni nu godhu A symmetric difference B maal bakka bu'a? Kana bakka bu'a jechuudha. Venn diagramii yeroo barreessinu. Kanaafuu kan bakka bu'anne kuni ishii kana bakka bu'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Symmetric B jechuun fakkeenyaaf akka viidiyoo darbe keessatti isiniif hojjedhe yuuneenii isaati jechuudha. Yuuneenii A minus B union fi B minus A kana bu'a jechuudha. Kanaafuu isa kana qabachuun dirqama keessan ta'a jechuudha. Yaadachuun hubachuun keessan dirqama isiniif ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf isiniif fudhadhee ilaala. Kana A fudhadhaa, A jedhanaa fudhadhaa. Kana immoo B jedhanaa fudhadhaa. Amma isa kanaaf A jennee jirra. Isa kana A jennee jirra. Kana immoo B jennee jirra. Kanaafuu A minus B yeroo jennu ishii kanaaf jechuudha. A minus B yeroo jennu kan maal bakka buufna? A minus B jechuun kabroo fayyadameen dibeen isinii agarsiisa jechuudha. A minus B jechuun ishii kana jechuudha. Ishiin amma mallattoo kalarii magariisa kanaan itti dibu jechuudha. Kana dibdanii kana ta'a. A minus B erga kana ta'e yuuneenii B minus A immoo maal ta'a? B minus A immoo kalarii biraa isinii fayyadama. Inni immoo maal ta'a? B minus A immoo kana ta'a. Isheen biluu wayitii kanaan dibu kana jechuudha.
isa kana ta'a. Kanaafuu intersection isaa hin dibamu jechuudha. Intersection isaa waliif qaban. Kanaafuu symmetrics A symmetric difference B jechuudha. Kana isin amman isin barreesse kun jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Akkasumallee kun kana faana wal qixa akka isiniin jedhee ture. Inni lamaan kun A symmetrics difference B isaan kana lamaan faana wal qixadha jechuudha. Isaan kana kun lamaan wal qixadha jechuudha. Fakkeenya isaa ilaallu. Example 5 kana ilaallu. Waa'ee symmetrics difference irratti kan nuuf hojjetudha jechuudha. Exercise kun. Example kun jechuudha. Exercise kun ta'a. Example consider A maal nu kennee jira? Tuunni A kana nu kennee jira. Tuunni B immoo kana nuuf kennee jira. Kanaafuu find A symmetric difference B barbaade. Amma gaa maal barbaanne jalqaba irratti A minus B barbaanna. Sana booda union A minus B union fi maaliif B minus A nuti arganne jechuudha. Isaan kana erga arganne maal arganna jechuudha? A symmetric difference B arganna jechuudha. Jalqaba irratti maal barbaanna? A minus B barbaanna. Sana booda B minus A barbaanna. Erga isaan arganne makoon isaa sun maal ta'a? A symmetric difference B argannaa jechuudha. Kanaafuu makoo jalqaba irratti kun asitti nu kaa'ee jira. Solution isaa irratti let first use A minus B maal ta'a? A minus B 1 4 80 arganna. Maaliif tuuta isaan Venn diagramiidhaan isiniin ibsa jechuudha. Isa kana. Example kana Venn diagramiidhaan akkasiin galuuf isinii ibsa. Venn diagramiidhaan yeroo ibsu A'dhaaf nu kennee jira. A'n kana fudhannu. B'dhaaf immoo kana nu kennee jira. Haa fudhannu. Amma intersection isaanii waliin qaban barbaanna. A'dhaaf A maal qaba? Tokko qaba. A maal qaba? Tokko. Tuunni A jechuudha. Akkasumallee lama qaba. Intersection isaanii keessatti barreessan jechuudha. Intersection waan waliin qabaniif lama kan A keessattis kan B keessattis barreessine. Akkasumallee 3 B keessatti argama. 4 immoo keessatti argama. A keessatti argama. Isaan kana A jedhaatiin haa fudhadhaa. A isa kana B jedhaa fudhadhaa. Kanaafuu 4 A keessatti argama. 5 lamaan isaanii keessatti argama. Intersection isaanii keessatti barreessina jechuudha. Itaan immoo 18 as keessatti barreeffama. A keessatti barreessina jechuudha. Isaaniit immoo 7 isaan kun kan tuuta asirratti arginu kanaati jechuudha. Kanaafuu A minus B yeroo ta'u maal ta'a? A minus B jechuun A keessa warreen turan warri han ittiin B'n ittiin hir'ise isaan kami? B'n ittiin hir'ise han irraa nu hafe maanni 1 4 8 jechuudha. Isaan kanatu. A minus B jechuun 1 4 8 nuuf kenne jechuudha. Kanaafuu argannee jira jechuudha. Kun asitti keessatti ilaaluu dandeessu. B minus A jechuun immoo B kana kan A'n ittiin B dura qabnu keessa A'n ittiin hir'isee kan tuunni sun nu hafe maaltu nu hafe 3 fi 7 kun akkuma argitan 3 fi 7 jedhee jira. Kanaafuu 3 fi 7 nu hafe asitti. Itaanis immoo hence A symmetric difference B jechuun kan faana wal qixa jennee turre as keessatti asirratti definitionii kanarratti ni himeen ture. Kanaafuu maal faana wal qixa jenna? A difference A minus B union B minus A. Kanaafuu A fi
A minus B isa arganneef B minus A isa arganne waliin makne jechuudha. Waliin makoosa jechuudha. Makoo A union isa maal arganna? Lakkoofsa asirratti argitan kana argannaa jechuudha. Inni isaan immoo example 6 immoo maal jedha? Give A. A maal nu kennee jira? Tuunni A kana nu kennee jira. DEF nu kennee jira. DEF nu kennee jira. B immoo 4, 5, 6 nu kennee jira. Kanaafuu difference isaan barbaadina. Maaliif isaa symmetric difference AB barbaadina. Symmetric difference A symmetric difference B barbaadi jedha. Kanaafuu A symmetric difference B yeroo barbaannu akkasiin barbaanna. Dura A minus B barbaanna. Kanas Venn diagraamii fudhadheen isinii ibsa jechuudha. A'dhaaf kanaa fudhannu, B'dhaaf immoo kanaa fudhannu. Tuuta kanaa fudhannu. Dhiifama guddiseen isinii barreessa. A'dhaaf kanaa fudhannu, B'dhaaf immoo kanaa fudhannu. A maal nu kennee jira? DEF nu kennee jira. Egaa maaliif intersekshinii waan hin qabneef kibba waan hin qabneef gidduu isaaniitti waan barreessuu hin qabnu jechuudha iddoo kanatti. Bakka kanarratti jechuudha. Bakka kanarratti waan barreessuu hin qabnu. Intersekshinii waan nu kenneef. B'n immoo maal nu kennee? 4, 5, 6 nu kennee jira. 4, 5, 6 nu kennee jira. Kanaafuu jalqaba irratti maal barbaanna jennee yeroo kana barbaannu A symmetric difference B yeroo barbaannu A minus B barbaanna. A minus B yeroo barbaannu wanti irraa irratti jiraare A minus B maal ta'a? A irraa B A minus B maal nu kenna? DEF nu kenna. DEF kan arganna. A minus B dhaaf jechuudha. Ishii kanaaf. B minus A dhaaf immoo maal arganna? 4, 5, 6 arganna. Kanaafuu makoon isaanii sun maal nu kenna? DEF nu kenna jechuudha. DEF 4, 5, 6 nu kenna jechuudha. Akkuma asirratti argitan kanadha jechuudha. Akkuma asirratti argitan makoo isaanii kan argannaa jechuudha. Inni itti aanu immoo mata dureen inni itti aanu maal jedha? Cartesian product of two sets jedha. Cartesian product of two sets. Inni immoo maal jedha? Definition isaa definition 1, 2 Cartesian product of two sets. The Cartesian product of two sets A and B is denoted by A cross B is a set of all ordered pair AB where A an element of A and B an element of B. This also called B expressed as A cross B equal to AB. A is element of A and B an element of A A and B an element of B jedhee jira. Kana jechuun Cartesian product maal jennee dubbifna? Ishii kana jechuudha. Maal bakka bu'a? A cross B kanaan bakka bu'a jechuudha. A cross B kanaan bakka bu'a jechuudha. Maaltu Cartesian product of two setiin. Two setiin kun A fi B dha jechuudha. Seetanni kun A fi B kun Cartesian product bakka bu'u. Isaan immoo order pair dha jechuudha. Seetii sana hundasaa order pair godha jechuudha. Waliin order pair godha. Maaliif tuuta isa kana fakkeenyaaf kana tuuta akka tuutaatti fudhannu tuuta wayiitti jennee fudhannu. Kanas tuuta jennee jirru. Kanas A jennee fudhanna. A fi B jennee fudhannu. Tuuta geengoo sarkilii kana jechuudha. Isaan kana order pairiidhaan kaa'e jechuudha. Tuutota as keessa jiran. Tuutota as keessa jiran 1, 2, 3 jennee yoo keenya as keessa immoo A, B, C jedhee jiru kan order pairiidhaan nu kaa'e jechuudha isaan kana. Fakkeenyaaf A waanii faana. Waanii A faana order pair nu godha. Akkasumallee ammas waanis B faana order pair nu godha. Waanii faana ammoo C faanas order pair nu godha. Akkasumatti hundasaa order pair nu godha jechuudha. Kanaafuu isaan kana Cartesian product of two setii kan bakka bu'a jechuudha.
elementii A keessaati jechuudha. Kanaafuu A fi AB ishiin kun elementii A keessaa, B'n kun immoo elementii B keessaati jechuudha. Kanaafuu waliin ilaalla example isaa. Example yeroo hojjennu isinii gala jechuudha. A cross B jechuun kanaan mathematically yeroo barreessinu express danda'u kanaan jechuudha. Amma isiniif itti sararu kanaan bakka bu'a jechuudha. A'n elementii A'ti, B'n elementii B'ti. Example isaa hojjedheetaan ol deebi'een isinii ibsa jechuudha. Kan ifa isiniif hin taaneef. Warra isiniif galeef immoo irra deebitanii akka hubattan isin fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf A'n jira. A'n tuuta kana nu kenna, B'n immoo tuuta kana nu kenna. Kanaafuu A cross B. A cross B maal ta'a? 2 waanii faana pair godhee ammas 2 maal faana 3 faana pair godhe. Amma immoo 4 waanii faana 4 waanii faana pair godhe. Ammas 4 3 faana pair godhe. Ittaan sunaan immoo 6 waanii faana pair godhe. Ammas 6 deebi'ee 3 faana pair godha. Kana maaltu godha? A cross B yeroo ta'udha. Garuu immoo B cross A irratti kanan ta'u jechuudha. Maaliif waan jettee 3 jetta jechuudha. Yeroo B cross A kanarratti jechuudha. Waan sirrii otoo hin taane 2 jenna jechuudha. Dura A cross B irratti 2 waanii faana cross pairii goone waan ta'eef amma immoo waaniin 2 faana ta'a jechuudha. Solushiniin isaa akkas jedha. Kun akkuma argitan maal godhee jira? Asitti 2 fi waanii pairii waliin godhe. Eessaati? 2 ishii kanaa fi ishii kana faana jechuudha. Ittaan sunaan immoo maal kan faana pair godhee 2 fi 3. 2 fi 3 faana pair godhe jechuudha. Ittaan sunaan maal jedhee 2 kana faana 2 3 faana jenneera. 2 3 faana. Ittaan sunaan immoo 4dha. 4 waanii faana ammas 4 3 faana pair godhe. Akkas jechuun itti fufa jechuudha haga dhumaatti. Haga 6 3 jechuudha. 6 3 faana. Akka kanaatti jedhee itti fufa. Akkasuma immoo B'n immoo B cross A immoo akkasuma innis akkuma isa kana akkuma A cross B kana ta'aa jechuudha. Akkuma argitan waan irraa kan immoo waaniin 2 faana ammas waaniin 4 faana ammas waaniin 6 faana jechuudha. Sana booda erga kan xumuramee booda maal faana pair godha? 3 faana jechuudha. 3 2 faana 3 with 4 3 with 6 jechuudha. Akkuma argitan asirratti pairii isaa wal jijjiira jechuudha. Garaagarummaan qabu asitti inni jalqabarra taa'e lammaffaarra taa'e inni tokkoffaarra ture lammaffaatti darbee jechuudha. Garaagarummaan qabu asitti. Pairii isaan qaban walumaa qixa jechuudha. Garuu inni tokkoffaarratti argamuu qabu lammaffaarratti argame jechuudha. A cross B fi B cross A garaagarummaan isaa isaan kana jechuudha. Example inni itti aanu immoo example 18 maal jedhaa? If A cross B kana erga ta'ee tuutota kanarraa barbaaduu dandeessu. Maaliif A cross B kanadha. Tuutota argitan kanadha. Peerota argitanii tuutota hin taane peerota argitan kanadha. Peerii uumaman kana 1 2 3 4 5 6 jiru. Isaan kana keessa seetii kan A fi kan B barbaadii jedha. Amma asirraa peerota jiran kana peerii argitan kana keessa tuutota isaa argachuu dandeessu jechuudha. Maalirraa tuuta nuu kenname kana argachuu dandeessu. Isaan kana deebisanii fiduudha qabdu jechuudha. Peerii yoo kenname tuuta. Peeroonni yoo nuu kennaman peer warreen jedhaman yoo nuu kennaman peer ta'anii yookiin immoo walitti qabamanii warreen jiran kana yoo nuu kennaman seetii isaa argachuu tuuta isaa deebisnee argachuu dandeenya. Akkasuma immoo tuunni nuu kennameet peerota isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Ooloon peerii isaanii. Kanaaf amma tuuta kana yeroo barbaannu maal goona? Een
A cross B kun akkam goona maal jechuu dandeenya? Amma egaa A dursa waan ta'eef asitti tuuta warreen A maal ta'uu danda'u? 4, 4 sana booda 4, 2, 3 ta'u jechuudha. Kanaafuu tuunni A maal ta'a? A dursee jira waan ta'eef A jalqaba irratti barreeffame jechuudha. Tuunni A maal ta'a? 4, 2 irra deebiidhaan barreessinu jechuudha as keessatti. Kanaafuu 3 jenneeti tuuta kan A'ti kan A'ti jechuudha nama. Kan B immoo asumarraa argachuu dandeenya. Maanni kan B immoo tuunni B immoo asii maanni 1, 4 ammas 1 as jira 4, 1, 4 kanaafuu irra deddeebiidha waan ta'eef tokkuma barreessina jechuudha. 1 fi 4 jechuudha. Akkuma asirratti argitan kunoo kaa'ee jira jechuudha. A cross B fi B isaan kana argachuu dandeessu jechuudha. Kan tuuta A fi kan tuuta B asirraa arganne jechuudha. Tuuta A fi tuuta B argannee jirra jechuudha. Inni itti aanu immoo exercise 180 dha. Exercise 180 waliin ilaalla. Gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? C'dhaaf tuuta kana nu kennee jira tuuta argitan kana. D'dhaaf immoo tuutota kana nu kennee jira. Kanaafuu find C symmetric difference D barbaadii jedha. Symmetric difference D barbaadii. Symmetric difference yeroo jennu akkamiin barbaanna? Symmetric difference C'n dura maal jennee turre ol deebi'een isin ibsa. Dura maal jennee turre yeroo symmetric difference barbaannu A minus B union B minus A jennee ture. Kanaafuu C symmetric difference D maal barbaanna? C symmetric difference D kana maal jennee barbaanna? Akkamiin barbaanna? C minus B otoo hin taane C minus D union D minus C dha jechuudha. Kanaafuu union isaaniiti. Union isaanii waliin ilaalla. Kanaafuu amma maal barbaanna jalqaba? C minus D. C minus D maal ta'a? C minus D C'n 0 jiraasi 2 kibba isaanii waliin qaban hin dhiifne jechuudha. 4 fi maal ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. C minus D 4 ta'e. Ammoo D minus maal barbaanna? 4 argannee miti isa jalqabaatiif 4 arganne. 4 argannee jira. 4 keewwannoo asii. Amma maal barbaanna? D minus C barbaanna. Inni immoo maal ta'a? 5 otoo hin taane 7 and 9 jechuudha. Warreen nu hafan kana ta'a jechuudha. Kanaafuu union isaanii maal ta'a egaa? Union isaanii C minus D fi D minus C union isaanii isaan kana jechuudha. Kanaafuu maal jechuu dandeenya? 4 7 9 ta'a jechuudha. Deebii kanaatiif deebiin isaa tuutota isaan kana ta'a jechuudha. Mallattoo tuutaa fayyadamtanii isaan kana barreessitu 4 7 9 ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo Eedhaaf tuuta maal nu kennee? Tuuta ABC nu kennee jira. Tuuta B'dhaaf immoo DEF nu kennee jira. Then find A cross B and B cross A nu kennee jira. Kanaafuu kuni salphaadha jechuudha. Maaliif jalqaba irratti A kana nu kennee jira. A ishii kana baafannee kan faana waliin firoomsina kana faana peer goona jechuudha. A1 N D faana ammas N F faana ammas N E faana akkasiin tartiiba isaatiin ooftu jechuudha. Tartiiba isaatiin keessu jechuudha. Dhumarraan deebii isaa isiniif ka'a. Dhumarra kan deebii
exercise 180 kana jechuudha. 1.80 kan dhumarra deebisaa isinii ka'a. Isa kana maal faana pair gootu waani yeroo pair gootan A cross B kana cross yeroo gootan mallattoo tuutaa akkasii fayyadamtanii pair gootu jechuudha. Mallattoo hamachiisu fayyadamtaniiti jechuudha. Bifa kanaatiin keessu jechuudha. Maal yeroo kiroosii fayyadamtan jechuudha. Waa'ee Cartesian product keessatti. Kanaafuu A'n maal faana gootu? D faana pair gootu. Koomaa fayyadamtaniiti. Amma immoo maal gootu? A mallattoo bantaniiti. Mallattoo kanaa fayyadamtanii bantaniiti. Sana booda koomaa fayyadamtanii A maal faana? E faana. Akkasitti itti fuftu jechuudha. Akkasitti itti fuftu. Akkasumallee B's as D E faana pair gootaniiti. Dhumarra deebisaa isinii ka'a. Maaliif barreessuudhaaf yeroonis waan nu jalaa inni ta'uuf waan nu jalaa deemuuf yeroo gubuu waan ta'uuf salphaadhee yaada. Garuu dhumarra deebisaa isiniif hanqaa jechuudha. Wanti adda ta'e isa godhu hin jiru jechuudha. Kana waliin pair gochuudha. Waliin firoomsuu. Tartiiba isaa eegdanii waliin firoomsuu qofa jechuudha. If A cross B kana yeroo ta'u A cross B kana isaan immoo maal gootu? Tuuta isaas keessaa barbaaduu dandeessu jechuudha. Kanis kan B's akkuma asirratti isiniif hojjedhe jechuudha. Akkuma asirratti isiniif hojjetamee jiru tuuta isaa barbaaduu dandeessu. Dhumarra deebisaa isinii ka'a jedhee jira. Gadi fageenyaan deebisaa hojjedhu kan jettan yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Bifa haaraa ta'een viidiyoo haarawaadhaan kana caalatti gadi fageenyaan tokkoon osoo bira hin darbiin isin hojjechuu hin danda'a jechuudha. Kana maaliif ani akka isiniin jedhe ifadha jedhiinumaan maaliif yeroo gubuu ta'a jedheen. Inni isaan immoo arfaffaan maal jedha? A symmetric difference B tuuta duwwaa yoo ta'e jedha. What then can be said about the two sets? Maal jechuu dandeenya? Tuutota kanaaf tuuta duwwaa yoo ta'an jechuudha. Symmetric difference isaa tuuta duwwaa yoo ta'an maal jechuu dandeenya kan jedhudha. Symmetric difference Venn diagraamiidhaan isin ibsee ture dura. Innis maal fakkaata? Ol deemnee yeroo ilaallu kana fakkaata jechuudha. Tuuta duwwaa yoo ta'an isaan kun. Symmetric difference isaa tuuta duwwaa yoo ta'e tuuta suniin maal jennaa kan jedhu jechuudha. Kan inni nu gaafate gaaffii arfaffaan kun jechuudha. Maal ta'a kan jedhu waliin ilaalla. Maaliif ta'uu danda'a kuni? Sababa lamaaf ta'uu danda'a. Innis maalini? Tuunni A fi tuunni B tuuta duwwaa yoo ta'an ta'uu danda'a kuni. Tuunni A fi tuunni B tuuta duwwaa yoo ta'an A symmetric difference B'n kun tuuta duwwaa ta'uu danda'a. Akkasuma immoo A fi B'n tuunni A fi tuunni B wal qixa yoo ta'an kun ta'uu danda'a jechuudha. Kun ta'uu danda'a. Tuuta duwwaa ta'uu danda'a jechuudha. Maal jennee? A fi B'n yoo wal qixa ta'anii fi akkasumallee tuunni A fi B tuuta duwwaa yoo ta'an ta'uu danda'a. Inni taan immoo gaaffii shanaffaa for any two set A and B can be generalized. A symmetric difference B symmetric difference A justify your answer jedha. Your answer. Kana akkamitti isaan generalize gochuu qabda? Akkamitti akka isaan wal qixa ta'an deebii nuuf kenni jedha. Deebisaa itti kennina jechuudha walumaa. Asirratti kana generalize gochuu hin dandeenyu. Maaliif? Kun wal qixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Generalize gochuu hin dandeenyu. Maaliif? A different symmetrics B wal qixa B symmetrics difference A faana wal qixa ta'uu hin danda'u. Garuu maaliif faana wal qixa ta'uu danda'a? Iddoo kamitti wal qixa ta'uu danda'a? Kamirratti wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Wal qixadha jennee generalize gochuu hin dandeenyu.
Maaliif asirratti dubbadheen ture arfaffarratti gaaffii arfaffarratti tokko yoo inni wal qixa ta'u tokko yoo impiitiseetii ta'edha. Tokko yoo impiitiseetii ta'edha tuunni FB. Tokko immoo yoo wal qixa ta'edha. Tokko immoo FB yoo wal qixa ta'edha. Kan wal qixa ta'uu danda'u kun jechuudha. Kan biroo immoo yoo disjoointii waliin hin qabu ta'e tuunnichi garagara yoo ta'e jechuudha. FB'n sun disjoointii kan hin qabu ta'e jechuudha. Kanadha jechuudha. Disjoointii hin qabu otoo hin taane kan qabu disjoointii anniisa waliin qaban ta'uu ta'edha. Malee disjoointii hin qabu waan isiniin jedhe kanarratti miti jechuudha. Disjoointii yoo walii isaan qaban FB'n sun disjoointii yoo walii ta'anii fi akkasuma immoo FB'n wal qixa yoo ta'e akkasumallee tuunni FB impiitiseetii yoo ta'an wal qixa ta'uu danda'u. Kanaan jeneralaayiz gochuu dandeenya. Gaaffii arfaffaa kana. Gaaffii arfaffaa kana jeneralaayiz gochuu kan dandeenyu tuunni FB tokko yoo wal qixa ta'an jenne tokko immoo yoo FB'n impiitiseetii ta'an tuuta duwwaa ta'an. Kan biroo immoo inni sadaffaa fi inni dhumaa immoo yoo disjoointii ta'an FB'n yoo disjoointii ta'anidha. Kanaafuu kana jennee bira darbuu dandeenya jechuudha. Jeneralaayiz gochuu dandeenya walumaa galatti. Deebii tokko haga shanaffaa jiran kanaaf deebii 8 isinii kaa'ama. Viidiyoo kana paawus gootaniitti qabattu yookiin immoo ilaaltu jechuudha. Deebii tokkoffaadhaaf akkuma irratti argitan kana fakkaata. Deebiin tokkoffaan kana. Lammaffaadhaaf kana. Lammaffaa kana fakkaata. Kan lammaffaa lama qaba waan ta'eef kun akkuma asirratti argitan kana jechuudha. A cross B'n kana deebiinsaa kunooti. Viidiyoo kana paawus gochuudhaan yookiin immoo dhaabuudhaan ilaalachuu dandeessu. Inni lammaffaa immoo kunooti. Isas dhaabdanii paawus gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaaffii deebii sadaffaadhaaf immoo sadaffaan kana arfaffaanis akkuma argitan kana viidiyoo kana paawus gochuudhaan ilaaluu dandeessu. Gaaffii arfaffaaf immoo arfaffaa fi shanaffaa akkasumallee gaaffii sadhumaa shanaffaaf jechuudha. Innis kana fakkaata deebiinsa. Inni itti aanu immoo gaaffiin exersaayisii 1.9dha. 1.9 exersaayisiisas waliin hojjenna jechuudha. Maal jedha gaaffii tokkoffaanii Eedhaaf kana nu kennee jira. Tuutota AB C nu kennee jira. Bidhaaf immoo DEF nu kennee jira. Find A cross B akkasumallee B cross A nu kennee jira. Barbaade jedhee jira. Isaan kana lamaan barbaanna jechuudha. Kana gaaffii kanas wanti adda isaa godhu hin jiru. Maaliif waliin peer gochuudha. Waan adda ta'e hin jiru. A cross B tokko qofaan isin hojjedha ishii kana. Maaliif dura hojjedhee waan hin jiruuf jechuudha. Gaaffii kana duraa irratti A cross B'n maal goota? A maal faana A tuuta as keessa jirtu kan maal faana B tuuta B keessa jiru faana waliin peer goona. Waliin peer goonaa jechuudha. Mallattoo fayyadamnee wana A B ammas immoo maanni B A ammas E faana jechuudha. A with E faana jechuudha. Mallattoo ammattuu fayyadamaa deemna jechuudha yeroo kana. Ammas A maal faana? A ammoo maal faana? A maal faana? Maal faana peer goona? F faana. Ammoo B akkasumatti akkuma A B jennee A E A F jennee kan B faanas B'n D faana. Ammas B'n E faana. Ammas irra deebiidhaan B'n F faana. Akkasumas jedhee itti fufu. Ammoo C immoo C D faana. Ammas C E faana. C F faana akkasii jechuudhaan
itti fufa jechuudha. Akkasuma B'n B cross A's isa immoo maalirraa kaatu A irraa otoo hin kaane A irraa gara kanaatti pair otoo hin godhin jalqaba tuuta B keessaa jirantu fuuldurarra ta'a jechuudha. Fuuldurarra taa'u jechuudha. D dursa jechuudha. D A jettu. A D isa jenne sun dura naannessitanii gara isa bitaarra ture gara mirgaatti naannessitu jechuudha. Akkasittiin hojjechuu dandeessu. Salphaadha jechuudha. Dhumarran deebisaa isinii ka'a yoo kan isinitti ulfaatu ta'e. Lammaffaan immoo if A cross B'n kan nuuf ta'e tuuta peerota as keessa jiran yoo ta'e tuutota isaanii an A kan B keessaa barbaadnu jechuudha. Kana jechuun A cross B'n peerota as keessa jiran yoo ta'e an A kan jalqabarra jiran jechuudha. Isaan eenyuun fa'i? Torba, 5, tokko isaan kun tuuta Eeti jechuudha. Tuuta kan B immoo warri lammaffaarra jiran jechuudha. Warri lammaffaarra jiran immoo eenyu fa'i? 6, 4, 6 fi 4 qofa jechuudha. 6 fi 4 jechuudha. Kan B tuunni B tuuta barbaadee jedha as keessaa tuuta A fi B'ti. Kan nuti asirraa peerota as keessa jiran argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu sadaffaan immoo maal jedha? If A maal nu kenna jira? Tuutota kan nu kenna jira. B'n immoo tuuta asumarratti argitan kan nu kenna jira. C'n immoo tuuta D fi E nu kennee jira. Find A cross B union C nu kennee jira. Kuni salphaadha jechuudha. Maaliif tuuta jalqabarratti A cross B union C kan B union C kana maal goona jalqaba waliin makna jechuudha. Maaliif B fi unioniin makkoo isaati jechuudha. Makkoon isaanii maal ta'a? B C E ta'a jechuudha. B C E ta'a. Kanaafuu B C E kana A cross kanaan malee goona jechuudha. B U C kanaan cross goona jechuudha. Yeroo kanatti waliin makame jechuudha. Tuutni isa kana tuutaan ishii kana barbaanne jechuudha. Jalqaba irratti tuuta ishii kana maal goona? Tuutni isa kana maal ta'a? Faana wal qixa. B C D E dha. B C D E dha jechuudha. Tuunni B union C jechuudha. B union C kana faana wal qixa. Kanaafuu tuuta kana kan faana cross gootu A faana cross gootu. Een immoo isa kamidha? Een immoo kunoo ishii kana jechuudha. Kan yeroo cross goonu tuuta isaa asirratti arganne kana yeroo cross goonu A maal faana? A B faana. Ammas A C faana. A D faana. A E faana. Akkasuma jechuudhaan itti fufaa jechuudha. Inni itti immoo arfaffaadha. Arfaffaan maal jedhaa? Tuuta Eedhaaf kana nu kennee jira. 6, 9, 11 jedhee nu kennee jira. Find A cross A. Kuni A cross N Eedhaaf kana nu kennee jira. Matuma isaatiin cross goona jechuudha. Matuma isaatiin cross goona. Matuma isaatiin yeroo cross goonu A cross A jennee jira. Eedhaaf kana kennee jira. Ammas A kan biroo maalni? 6, 9, 11 jennee jira. 6, 9, 11 jennee jira. Kan faana cross goona 6 faana 6, 9 faana 6, 11 faana. Erga kana xumurree booda 9, 6 faana akkasii jedheeti haga dhumaatti itti fufnaa jechuudha. Kanaafuu salphaadha. Ifadha jedheenis yaada asuma. Inni shanaffaan gaaffii shanaffaan the number of elements of the set A is 6 and the number of elements of B is 4. Then the number of elements of A cross B is maal ta'a? Yoo lakkoofsi A keessa jiran tuutonni lakkoofsi isaanii A keessa jiran 6 yoo ta'e lakkoofsi isaanii elementii 6 yoo qabaate tuunni B immoo 4 yoo qabaate kanaaf A cross
B'n number elementii isaa maalluuf meeqa nuuf ta'a jedha. Then the number of element of cross B'n meeqadha jechuudha. Isas walumaan ilaalla jechuudha cross gochuudhaan. Fakkeenyaaf asirratti asirratti tuuta 3 kan inni qabu 3 qaba yoo ta'e tuunni A 3 baay'isu 3 jechuudha. Tuuti 3 yoo qabaate fakkeenyaaf inni kun immoo 6 qaba jenneerra. Elementii 6 qabaa jenneerra. Number of A cross number of B equal to n times n jechuudha asirratti jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf m yoo ta'e m times lakkoofsa n inni qabuu fi m inni qabu jechuudha. Kana jechuun ifa godheen isinii barreessa. N times A cross m times B equal to maaliin bakka buufna n times m jechuudha. Kanaafuu n fi m kun lakkoofsa bakka bu'a jechuudha. Fakkeenyaaf n kun kan irra jiru 6 jechuudha. N kun 6 bakka buufna m kanaaf immoo 4 bakka buufna. Kanaafuu 6 baay'isu 4 meeqa nuu ta'a? 6 baay'isu 4 20 meeqa nuu ta'a? 4 nuu ta'a jechuudha. Kanaafuu number of element A cross B 24 nuu ta'a jechuudha. Inni taan immoo appilikeeshiniidha. Appilikeeshin jechuun tuuta amma kana dura barachaa turte waa'ee yuuneenii, waa'ee sabseetii, waa'ee intersekshinii isaan kana yeroo appilaayi goonu jireenya keessa itti jiraannu keessatti yeroo appilaayi goonu appilikeeshin jenna jechuudha. Itti yeroo fayyadamnu jechuudha. Tuuta sanatti waa'ee isa baranne kana yeroo gadi buufnee lafarratti appilaayi goonu appilikeeshinii sana itti fayyadamneerra jechuudha. Example 8 maal jedhaa? Let A and B to finite set such that finite set jechuun tuuta daangawaa jechuudha. Finite set number of element isaa meeqa ta'e 20 ta'e tuunni B immoo number of element isaa 28 ta'e. Kanaafuu A union B immoo 36 ta'e. Then find A intersection B. A intersection B barbaadedha. Intersection isaa kiba isaa waliin qaban barbaadedha. Kana jechuun A keessa number of element isaa meeqa qaba? 20 qaba. B immoo number of element 28 qaba. Unioniin A fi B immoo 36dha. Kanaafuu intersection isaan waliif qaban. A fi B'n intersection isaa barbaadii jedha. Yeroo barbaannu foormulaa fayyadamee kan nuti barbaannu foormulichis akkasii kunu. A union B jechuun A union number of A union B wal qixa maal ta'a? Number of A plus number of B element B number of element B minus number of A intersection B. Kanaafuu maal barbaadinu jedhee A intersection B barbaadina. Maal goonaa? A intersection yeroo barbaannu akkamiin argachuu dandeenya? A intersection B immoo maal faana wal qixa? Number of A plus number of B minus number of intersection union number of union B ta'a jechuudha. Kan akkamitti dhufe kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana ifadha jedhee yaada ishiin asirraa kun ishii kana akkamitti akka dhufe ilaalla. Minus ishii kana fudhanna jechuudha dursanii. Union B kan minus number of A intersection B wal qixa isa kana faana plus inni fudhanna ishii kana sitti plus number of A
number of A plus number of B ti. Number of B ti. Kana faana wal qixa maal ta'a? Wal qixa number of A union B ti. Kana faana wal qixa. Kanaafuu yeroo gama lamaaniin negatiivaan baay'ifnu maal ta'ee ta'a? Negatiivaan baay'isaa kana. Ishii kana negatiivaan baay'isaa. Negatiivaan yeroo baay'ifnu ishii kana negatiiva nuu godha jechuudha. A union B kana negatiiva godha. Kanaaf asitti A union B negatiiva taate jechuudha iddoo kanatti. Yeroo waliin baay'ifnu negatiiva ta'a. Sana booda maal arganna? Kana arganna jechuudha. Kanaafuu number of A, number of B minus A union B immoo ni qabna ture. Kanaafuu number of N 20 ture, number of B 28 ture. Union isaa immoo meeqa ture? 36 ture. 48 walitti daanii 12 arganne jechuudha. Yoo ifa kan isiniin taane viidiyoo haaraa isinii hojjechuu hin danda'a. Komentii jalatti naa barreessuun dagatiin haasan. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo kabiraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan isiniin jecha. Viidiyoo kabirootiin yeroo walitti deebinu exercise 1.10 kana kan waliin ilaallu ta'a. Achumaan immoo sanumaan review exercise hojjennetti gara boqonnaa haarawaatti ceenaa jechuudha. Kanaafuu isin chaanaalii kana warreen haarawaa taatan akka subscribe gootan isiniin jedha. Haga walitti deebinutti viidiyoo biraatiin nagaan turaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha.